لا هريرة تقرأ بوج ولا لا لما بركورة بوج بقى تتو هريرة لا قرتمي إيه برونو تنادي بيرو تاني دي وبيجي ندر بتاني لا بنورا يا بچي إيه مالا سوانجي مالي مالا كده إيسا نكتة مالا تجورا أكلنا من هفيني تكتت تيساني أسي وابرز تكتت تيساني أنا ما في دفتر ولا تخاو مالي سي تكشون لي هذا كدني مال مقالة غيسو عندي كم قبضني سي مال سوشيال ميديا تنبوتو وما تري له أتي وديفا مجرا تري له قرنته ماري تاعه خنمته مالي تبي تري تو اسم ما تلو مجرتان أكلم بيوم ورتان ها मेरा देवी में तो मातर था बोधा إلا ديا بكم أنا ردي بكم تكرار ردي مال كده تري له هذا مجرتان بكم ميديا رو وان دي ما يجي أركتان مال إيه دلالي سي مالي تبو مال ऐसा तो पिकना तिंदे ऐसा रमशा करना तिंदे धर्मो लेके तू डाबी لا بنورا يا بچي إيه माला सवांगे مالي माला के ऐसा नكتة माला تجورا مالي حواس أورموت حواس أورموت هتو قتاي هتو بخنو من جالا خنو تاي خب أنا أورومو التاني أورومو وليقل تاي أفان تكو دبنا تاي إلى يوم ولي قال لك يا كيما ولي قال لك برا نكت تدران سلا دبت تسن تشرفت تسن أنا كهواس أورومو تيتمري مالتو سمودته مال بالليسنه والنما مقالات أنا ليس ديما جرا سوشيال ميديا برتي دنيا لو برتي يساب برتي سومالا برتي خنمتي ملتي سن جاني أزوج إسراف تركاني أكمل كباتني تمام لكي هو عفوت الله لكي عفوت باقي عفوت مال مين جزء تا سوشيال ميديا أنا نقول قديم تنامي تا إنقد دكتور ما فرفمت وقنوت خينيا بي خنا كنا نهنداو أكفر النقود أجرا كنا قرن كنا نرجع حواس نقافي قافة شو مرقساتي دبين سن سري دا مو سري متي تاتي مون تاني تاتين سن قفو ندام بافن أبولي سرية دچين دردا خاري ميتي رمو خاري جرام مو مالي خد دچين دردا وانا أباد تكاتوكو خدلاو تدلواني مو خبر غرام تو مال خبر غرو إيه خبيت لا هريرة تقرأ بوج ولا لا لما بركورة بوج بقى تتو هريرة لا قرتمي إيه برونو تنادي لا بركورة أركي لا بركورة مني من أخرج بني كنجو لا هريرة تقرأ Dapat atis gatai هاي atis gatai ijan kabdu barakum lama kuda saddeja لا إيه سامي wa barak tidak لا magalan tidak takai segitu إيه boleh tu terus me takai segitu tanamu tapi kan Hirira करते थे मगाना तना ay amang करते Ramainya dari ऐसा कुछ लगा रहे दमो गंदा को रहे दमो गंदा करा था तुम Karena arti jadi jangan nanti Hirira dia mu إيه أما نجي Nusyamu tu ini kan suruh lah. دابو Hai. أما نقول كيرا مونجين hijau marfitan hijau abataman orang media antemu orang sakranton media aku boleh direda gurgura modisi itu dalal هاي أما ولي قال لك Piro duk tadi di kubaikan nadar bitani. وبيجي سيبو نجي أما ده هالي Apa mekan na boda sabni ki kafe de na hagod. كان أما نجي Don gurgure na fadisa. أما هالي تولي قال لكم حواس ميديا الورا بيل بتشاجرا حواس نورمودا بوجانه جيكانه جرا تنافو هالا خبيني وانه أكم غرامي في أكا سومالي دا هم اللي تفهمي نبي تيسي Nakam buruan saya sudah gerai sudah nakam buruan. Gata atis na gata me. Mena gata. Gata. هاكم فما يرده أكم أمة أمسي سودتي Amma dubbin tun isinun duru bagar of tambar. Natumu fille hotta wa hunda fille hotta wa huma jirati akka qaama mootummaa tokkotti akka oduumaa mootummaa tokkotti inni isinitti himu jechuudha. Wanti kun qabatamaan hin jiru. Viidiyoon mucaan kiyya kun dhufee nagarse viidiyoo bara 2013
kudha saddeet kanneen ta'uun inni agarsiisaa jiru. Kun was mee barreeffama siilaa guyyaa guyyoo tana. Walii galaa deemnammaa. Kanaafuu hawaasa keenya walii buusuudhaaf hawaasa kana walii dheebotee saba Oromoo ammataa kana nama saba biraa walii buusuudhaaf ifi bakka garaagaraa taa'anii dhimma kana kanatti nu sharafeessa nu tolchaat kallafu nu kaan. Yeroo Oromoo kan Raashaa Bashiir jedhanii akka Raashii walaatutti waliin nu haasuudhaaf deemu. Ammoo wanni fe'e kun ana dhibbarraa diidamna amansiisaa jira. Dhibbarraa dhibbatti anaa fi hawaasni Oromoodhaa akka amananiif ummata kana haala akkamiin akka dachiin kun hin gurguramin akka Somaaliidhaaf hin mallatteeffamin haala kamiin gabbaatanii hawaasaaf ibsuu qabdan. Mallattoo nuti mallatteessine sanaa fidanii dhahaa bu'uuraa keenya dhahaa bu'uuraa Finfinnee keessattis kaa'atan nuti Ameerikaa keessatti dhahaan bu'uuraa namoonni kaasanii achitti mallattoo fi dhahaan bu'uuraa adda yaa obboleeyyan kiyyaa. Duuba ammaan tana akka bulchiinsa biyyaa takkatti atis dhugaadhaa hawaasni kun waan sooshaal miidiyaa irratti argu kana olii gad bitee ka toltu hojjetes hantuu itti fakkeessee hawaasa kana waliin burjaajeessuudhaaf ni dubbatan. Garuu immoo anangaan sirraa hubadhe takka isinis mee akka uummata Somaaleetiif dachiintu hin mallatteeffamin akka dachiin dirree lo'atu Somaaleef hin kennamin haala kamiin uummata kana gabbaatanii amansiisuu dandeessan. Haala sana uumuu qabdan. Tanaa yaadni hiyyammaa. Tole galatoomaatii of tattee. Bakka amma nuti dhahaa bu'uuraa agarree kan namni beekna hiriiraa agarree uummanni Oromoo tokko qabna malee waan dhugaas hin deemu jiru amma haga takka irraa tole malee waa takka ilmaa fi abbaadhaatu dhufee mee dura wanni jechuu qabdu jiraatte ati ibsa tokko. Wanni guddaan amanti akka warra miidiyaatti sooshaal miidiyaa kanatiitu deemaa nimi. Kanaafuu wanni gadhiifamu kun guyyaa fi yeroo itti gadhiifame qaba waan ta'eef yookaan waan wanni isaanii sallaalanii miidiyaa kanaas yoom akka ta'e adda baafachuu jirti. Karaa biraatiinis websaayitii dhugaatii bakka dhugaan ta'e Google Fact Explorer fajuu irratti imeejii yookaan suuraa agartan achirratti needhanii gaafachuu ni danda'a. Achi keessan Google ifasii godha this is not fact siin jedha. Yommuu dhugaate kan dhugaadha websaayitii kana jedhanii adda namaa baasa. Waayiduu kijiba hawaasa keenya burjaajeessaa jiru karaan itti Google gaafatanii deebisaa sirkatanii jira. Karaan biraa dureessinii galatoom buleeyyan kiyya buleessa kiyya inni ilma kiyya bagana gaan dhuftanii anugaa dhuftan uleedhaaf dhuftammoo biiroo keessatti hokkarri kana jechaatiin ani illee onneen na buttee jirti dhiifama baganu gaafattanii tana hawaasa akkamitti beeksifnata jettanii gaafii gaafatan hawaasni keenya hawaasa beekaadha. Haas jiru kanaa miti hawaan kana xibaaraa jiru onneen isaa isa ni beekti. Waan fedheeti malee ni beeka waan dirreedha waan taate. Kanaafuu hogganoonni keenyaas qaamota miidiyaadhaatis dhimma kana eessa akka ka'e nuti ni beekna. Maaliif akka deemullee ni beekna nuti. Immoo qaamni mootummaadhaa ibsa gahaa. Dirreen dhawaan ona afran qalloo isii boruu ganamaa isii halee isii turtuu isii jaarraa sanii ta'uu ibsi gahaan ni kannama. Roguma hundaanuu kanaafuu hawaasa roga kanaan burjaajee deemu. Isinis nama guddaa magaalaa tana keessa jiru. Mucaan dhalataan kunis nama miidiyaadhaan inninis kana isin hawaasa hanga dandeessanitti waan asii dhageessan kana itti aboolakii dubbii waa sirriidhaa miti. Dubbii waa akka jennee miti wal haa dhageenyu. Haasoo wanni Oromoon guddaa Oromootti asiin gee maal seete. Amma silaa bar duruu namni biraa silaa taate waa waliin baafate. Minjaalarra daddafnee wal teessifnee wal qabnee ati ma bakka dhufte sin beeku. Innis kopha dhufe inni waan kopha jala dhufe dhuftee nu tasgabbeessite jechuudha. Hawaasni Oromoo kana wal tasgabbeessa bifa kanaan waan jiraa hundaa'u ifaan ifatti borummoo namoonni dubbii tana eegale boru itti qaanfachuu qofaa miti nis ni sheenawa hawaan hin jirreen kaaseeddaan jee itti sheenawu ta'a dirreedha waan waliin beenuuf jecha galatoomaa. Yohaanis Dia qofa miti kaabe dhibbaashan tamlaka maqaa hadiirootiin jiraasii kaaftaa nama gurguruu miti. Shunkurtaan taane yookaan dinnichaan taane magaalaa baasnee kuduraa fi muduraa baasnee cirichaa magaalaa ka gurguru. Eenyu ka mallatteessu? Mallatteessuuf eenyutu mirga naa qabu?
كابيني أسجد فوق إني مرجع خلي ملتي شو مالي فاسو تقوم حواس تقوم سيسا حواسني أسجرو جالا في خبجا وديرا جالا خنرا خنك مالي في مغالان أرام تنا مغالا دبر سمتي سومالي خننتي مالي فرباكي سي gammachuu obboleeyyan keenyaa gammachuu teenyaa miti heera dhiisetti yuuneeskoo irra galmaawee wanni galmaawee heera akka galma heera abbaa gadaan galmeessisanitti obboleeyyan keenya kan Somaaleetiifis hanname yuuneeskoodha kanaafuu dhugaatii magaalaa kana dhalate obboleessa keenya heera dhiisee bikka itti kaayannu siidaa odoon tahin kitaaba siidaa fakkaatu waan heera dhiisee ibsuu danda'u okke akka rakkoon qabu kun magaalaa gurguruu miti gaafa paarkii maqaa Alii Birraatiin moggaasne obboleeyyan Soomaaleen hojii dhiichisaniitiin kan kabajaa turan gaafa galma afran qalloo dirree kubbaa keessatti ijaaramee eebbisanii isaan gammachuun hojii dhiichisaan turre anaaf naa haa godhamu obboleeyyan keenya kan hojii jiru immoo harkachuun qabu akkasii siin ta'u obboleeyyan warri wal dandeenyii namni biyya takka bulchu rahima arsee fayyadu hundaa'u sabaa sablammanuu haammatee deemuun dirqama isaati. Ammoo kana warri awwaal dhuunfaa jiru warri takka takka aktiivistiin poozitiif ta'anii sooshaal miidiyaa irratti waa'ee dalagaa akkanaa miti jedhan ibsu jirus haa galatooma. Warri galgal immoo warra faayidaa as dhufanii asirraa nyaatanii dallaalummaa hin dalagu. Waa'ee dallaalummaati namaa sun sodaatu. Kanaafuu gaafiin isaan gaafatanii jira nuti magaalaan seera qabeessa akka seera qabeessatti haalli dabalii biraa ta'e jiru. Kan biraa immoo butameeti maquma Oromoomaatiin butamee harki ta'ee nama argisiisu ni jira. Magaalaan hiriiree dhiyeessu hin jiru. Namni hawaasni wal miidheessu hin jiru. Hawaasni nagee haalii gammachuun wajji jiraachuu jira.